Ashama harka fuuni daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa. Nagaan keenya kabajaa bakka irraa nu hordoftan maratti sin qaqqabu jenna. Akkam jirtu? Finfinnee Maltiimiidiyaan gocha suukanneessaa finxaaleeyyiin Amaaraa uummata Oromoo nagaa irratti raawwataniin gadda guddaa nutti dhaga'ame ibsanna. Sagantaa keenya har'aatiinis gocha finxaaleeyyiin naannoo Amaaraa faannoo jedhaman kun uummata Oromoo nagaa irratti yeroo garaa garaatti gocha suukanneessaa raawwachaa turan ammas itti jiran waliin wal qabatee gochi isaanii kun gama seenaatiin maal fakkaataa, siyaasaan gama siyaasaatiin akkamiin ilaalamaa, gama dinagdeetiin akkamiin ilaalamaa, gama hawaasummaatiin akkamiin ilaalama kan jedhu irratti qopheeffannee qabnaa. Haga xumuraatti nu waliin turaan afeerraa keenyadha.
jedhanii yaadanii ta'uu danda'a. Karaa Oromoon ittiin boona. Oromoon ilmaan qaalii akkasii qaba. Kanaaf gocha isaan raawwatan kanaaf immoo gocha isaan ilmaan Oromoo irratti gocha suukanneessaa akkanaa raawwatan immoo oolee bula malee boru kan ijaa deebisu gumaa baasuuf kumaatama horatan. Kumaatamatu dhalatee bula. Isaan har'a lafa daangaa Oromiyaa seenanii Oromoo qeesarraa buqqaasanii gocha jumlaadhaan jenosaayidii hammeenyaa akkasii Oromoo irratti raawwatanii lafa sanarra qubachuudhaan lakkoofsa uummata Oromoo xiqqeessuuf karoorfatanii dhufan. Karoorri kun immoo kan har'a karoorfame miti. Kan har'aan kana karoorfame miti. Yookaan gochi kun kan akka tasaa har'uma ka'ee har'uma raawwatame miti. Well planned itti karoorfameeti. Akka agarsiistuutti wanti kun kan inni itti karoorfame ta'uunsaa kan mul'isu miidiyaan isaanii, aktiivistoonni isaanii, namoonni siyaasaa isaanii kan paartii biyya bulchu keessa jiranis kan gama paartii mormituudhaan dorgomanii mana maree bakka buutotaa keessa jiranis maal akka isaan dubbachaa turan hin beekna. Wallagga lixaa toleetti qoodiinsa sabaa gochuudhaan kan sabaan Amaara ta'an irratti gocha ajjeechaa raawwatame. Gocha ajjeechaa miti. Gocha ajjeechaa osoo hin ta'in isaantu qalame nuun jechaa turani. Inni qalamanii jumlaadhaan qalamanii tacafaccafu taarradu nuun jechaa ba'an. Ergaa dabarsaa turan qabu jechuudha. Ergaa dabarfachaa turan qaba. Innis maa inni akka agarsiistutti kana laa wanti qabatamaan ragaan keenya kana wanta jedhan hin qaban. Kanaaf karoorri jarri qabatanii har'a gaggeessaa jiran kun kan har'a jalqaba miti. Yeroo duula uummataa labsan sana keessattuu naannolee Oromiyaa daangaa Amaaraa waliin wal daangeessan irra kanneen turan dhalattoonni saba Amaaraa akka jiranitti kan isaan gara naannoo Amaaraa deeman. Yeroo deeman garuu yeroo asii deeman meeshaa hidhatan hin qaban. Gaafa deebi'an meeshaa hidhatanii namoota fuula haaraa hidhatan kabira humna biraa edaataniiti kan isaan gara Oromiyaatti deebi'an. Osoo deebi'anii jiraatan iyyuu gaarii ture. Dargaggoota isaanii naannoo Oromiyaa keessatti hafe immoo dhufaniiti kan isaan leenjisaa turan. Akka ragaatti wanta qabatamaa isaa haasofne asirratti gabaasa isaan gabaasan ilaalame gabaasa tokko isaanii. Shaneen kanaan dura jechuudha. Shaneen duulan irratti bannaan milishaan Amaaraa maaltu fide? Maaltu fide milishaa Amaaraa Oromiyaa keessatti ijaaruu maaltu fide? Milishaa ijaaruu mitiiti uummata qimaantiidhaan qimaanti wanta jedhamu hin jiru jedhamaa jira. Jedhameeti jira maal jedhamaa jira jedhameeti jira. Maaltu fide Oromiyaa keessatti milishaa isaanii ijaaru? Walloo maqaa dhabamsiisuuf Misraaq Amaaraa jechaa jiru miti. Ababia, Marataco, Maratuco.